sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattii mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Amajji 19 bara 2014 ani Hawwii Fiixeeti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo jaallatamoo akkam jirtu? Raadiyoo Sagalee Qeerroo irraa qophiin keenya eegalee jira. Qophii keenya har'aa keessatti jalqaba oduutu isiniif dhiyaata. Itti aansuun gaaffiif deebii weellisaa Shukurii Jamaal waliin goone kutaa lammaffaatu isiniif dhiyaata. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Mootummaan wayyaanee dargaggoota hidhuun hamlee qabsoo finiinaa jiru laamshessuuf ijibbaataa jirti. Fincilli qeerroo Oromiyaa ishee burjaajessuun kan hamlee ishee kutachiisaa jiru mootummaan wayyaanee miseensota qeerroo adda bilisummaa Oromooti jechuun godina Shawaa Lixaa keessatti dargaggoota hidhuun ishee itti fufee jira. Haaluma kanaan hojjetaa misooma qonnaa kan tahe Biqilaa Araarsaa, barataa kutaa 10ffaa kan tahe Zalaalam Haayiluu fi barattuu kutaa 10ffaa kan taate Shamarree Gizeeshee Biraanuu hidhuun ishee beekameera. Haa ta'uyyuu malee qeerroon Oromiyaa ammoo daatarkaan wayyaanee kun daran nu cimsa malee gonkuma of duuba nun deebisu jechuun hamlee isaanii haaromsaa jiran. Humna tikaa wayyaanee jidduutti wal qoqqoodu guddaan dhalateera. Mootummaan wayyaanee humnoota tikaa mataa ishee warra shakkitee jirtu irratti tarkaanfii fudhachuuf kan ishee dandeessisu seera bakka yaaddoo ta'etti humni tikaa tokko abbaa fedhe irratti tarkaanfii ajjeechaa fudhachuu danda'a keeyyata jedhu garee deeggaranii fi garee morman jidduutti waldiddaa cimaan dhalatee jira. Waldiddaa mootummaa wayyaanee naasise kana furuuf walgahiin dhoksaa dhimma kanarratti marihatu gaggeeffamaa jira. Dameelee garagaraa mootummaa wayyaanee keessatti wal amantiin dhabame akka ameebaatti ciccituu jalqabuun ishee guyyaarraa guyyaatti saaxilamaa jira. Haaluma wal fakkaatuun waldiddaa cimaan waraana wayyaanee keessatti dhalatee tures qaawwisaa bal'ataa dhufuun maddeen keenya ifa godhaniiru. Dameen tikaa ajaja waraana wayyaanee Saamoraa irraa ajaja fudhachuu diduun isaa caasaa damee tikaa Azeem Masfiniin hoogganamu yaaddoorra buusuun isaa hin dagatamu. Gaaffiin dabalata miindaa hojjettoota hidha abbayyaa itti fufeera. Hojjettoonni hidha abbayyaa hedduun isaanii sababa rakkoo bishaan dhugaatii qulqulluu dhabuun hir'ina nyaataa fi jijjiirama qilleensaan kan ka'e hedduun isaanii dhukkubsachaa akka jiranii fi dabalata miindaa dhabuutiin mootummaa irratti fincila hadhaa gaggeessaa jiru. Gaaffiin dabalata miindaa kun qaalomina jireenyaa wajjinis wal qabate hojjettoota guutuu biyyattii keessatti ol ka'ee balbalaa jira. Isaan kana keessa barsiisonni yuunivarsiitii Finfinnee mootummaatti ifatti gaaffii isaanii kan galfatan yoo ta'u, yuunivarsiitii Diree Dhawaa keessatti barsiisonni kutaa injiinaringii baay'inni isaanii 21 ta'e dabalanni miindaa akka isaaniif taasifamu mallatteessanii ifatti ol iyyachuun isaanii mirkanaa'eera. Miindaan hojjettoota mootummaa biyyattii fi qaalominni jireenyaa biyyattii keessatti dhalate jiru hojjetaa mootummaa jireenya gaddisiisaa keessatti kuffisuun isaa kan hin haalamnedha. An Hariiroo Jorgootii oduun har'aaf qabnu kanuma. Muuziqaa warraaqsaa tokko booda Hawwii Fiixee gara qophii itti aanutti isin dabarsiti. La filami wanko bakka jirtu iyite lamutiin inarratti indichisin jette jese dagatus arratu endagatu abacha harma murano le indagan yumile abacha kuntufi manera makalela miko ajese kalubun jiru kidirse binesa nyachise kuntufi manera makalela miko ajese
fayyina mataan kee nagaadhaan isaa. Duraan badumini ligi yoomillee gochisa. Sunuun fayyina mataan kee nagaadhaan isaa. Yaa Oromoo arras waan hundiifne. Yaa Oromoo arras waan hundiifne. Akka waan ofirraa dhorkuu dadhabne. Akka waan ofirraa dhorkuu dadhabne. Hinga baduu namuutii na somne. Eega jallisuun kennan tolle hafan mannu nu walii galle. Eega jallisuun kennan tolle hafan mannu nu walii galle. Eega jallisuun kennan tolle hafan mannu nu walii galle. Eega jallisuun kennan tolle hafan mannu nu walii galle. Minilik nuftina gochasa ni beena. Minilik nuftina gochasa ni beena. Arraacha se dagatus arraatu dagatu abacha harma muraanole indaagan yoomille abacha Kumatam jalan kofitan lamiko Oromo kumasan osoo baasin dhiifne lammii kee nyaatoomo. Kumatam jalan kofitan lamiko Oromo kumasan osoo baasin dhiifne lammii kee nyaatoomo. Yartuun tanaaf ammallee nutu tuyitti hubadha jallifne lamuufitti waan dhiifnu falmadha. Yartuun tanaaf ammallee nutu tuyitti hubadha jallifne lamuufitti waan dhiifnu falmadha. Oromoo arras waan hundiifne. Yaa Oromoo arras waan hundiifne. Akka waan ofirraa dhorkuu dadhabne. Akka waan ofirraa dhorkuu dadhabne. Hinga baduu namuutii na somne. Eega jallisuun kennan tolle hafan mannu nu walii galle. Eega jallisuun kennan tolle hafan mannu nu walii galle. Eega jallisuun kennan tolle hafan mannu nu walii galle. Eega jallisuun kennan tolle hafan mannu nu walii galle. Minilik nuftina gochasa ni beena. Minilik nuftina gochasa ni beena. Abaa Oromoo jajjabaataa malee as deebi'uuf gamroonfataan galee. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenyatti akka bashannanaa jirtan abdii qaba. Amma gara gaaffiif deebii Waallisaa Shukurii Jamaal waliin taasifamettan sin dabarsa. Nu hordofaa. Asumatti Hayilee Sillaasee faarsa as deebi'ee tegee jedha tegee faarsa jaartii fi maali warra hortee isaan dhiifne inni yoomillee hortee isaan dhiisu gurbaan kun kanaaf cabdisuu waan hin qabne wallistoonni amma booda dhufnu gartee dhufanillee amma warri jirullee si galee seenaa dhaamsa gartee waan uummanni keenya Oromoo ka jiruuf ka lubbuun taraniif jiru nutti kenne san nu callisuu hin qabnu yoo nu callifne eenyuun nu iyya. Baay'ee gaariidha kan Teedii Afroo ispoonsar godhe warshaa oomisha biiraa Baddalleeti. Yeroo ammaa kana garuu keessumaa erga walleen keefaa kun gadhiifame hedduu waan rifate fakkaataati. Konsertii kana akka dhaabe beeksisee jira. Yaada ati warshaa biiraa Baddallee kanarraa yookiin Heniken kaampaanii kanarraa qabdaa? Haa galatoomu jedha. Eegaa namni tokko waan beeku dalaga. Hin beeku ture inni. Garuu hin beeynelleedha. Beekelleef beekuu dhabee sarrabbitu beeka. Wacha dhageetti garuu murtii fudhate. Galatoomi jennaan. Sigala matsayitii tokko agartee jiraatte waan amma marratti wal mareettu kana jira. Matsayitii tokko jira ajaa'iba sittaa kalee dubbisee kolfaa ture beektaa. Loomii jedhaniini. Waa'ee Baddalleetti wal qabsiisee Teedii Afroo waan jedhan beektaa. Teedii Afroo faaf barreesse. Achirra gaafii godhameef jira. Uummanni Oromoo biyya keessa jiran hundinuu
dubbisuu hin danda'anii loomii jedhu san kitaaba loomii jedhu bitanii dubbisuu ni danda'anii waan jedhe beektan. Baddallee biiraa uummanni Oromoo dhuguu baatiin xiqqollee irraa waan buusu wahillee hin dabaluuf maaliif yoo jenne parsantii 90% gabareedha. Nama humnayyuu qabaatee bitatee dhuguu danda'u mitiidha. Ilmootiyyaan kakadha jechuudha kitaaba sarratti kan inni barreesse hedduu waan sammuus dha'u parsantii 10 warri san fayyadamu 10 ga'uu danda'aadha waan kitaaba loomii san namni Oromoo ta'e kamuu bitee dubbisuu danda'a kitaaba loomii jedhu san jechuudha. Kan biyya keessa jiru anaafuu bilbilee an bilbila san kennee kitaaba san kennuufii danda'a. Si galee jedheeti jechuudha achirratti kitaabni sun barreesse. Kanaaf gartee achirratti waa hedduu dubbatan ammallee karoorri isaan qabatanii deeman eegaa vaayirasii isaan biyya keessa bittinneessantu jira yoomillee gartee waa wayii nu keessa buusanii saniin akkasitti gartee biyya waliin dha'u nu jeequu addaan nu qoodu durkutaan nu qoodanii amma immoo haasawu kitaaba isaaniitti isaan haasawan waa'ee amantii waa'ee maalii kaasanii si gala beeytota keenya qara cabsuuf beeytota keenya gartee jechoota isaan dubbatan dogongarsanii jallisanii haasa'uudhaan amantiidhaan waliin nu buusuuf deemaa jiran amma garuu qaroomi manni Oromoo akkas duraan gartee durilleef beeyna dur nutti hin fakkaanne gartee numa keessa jiraata sanii nu dogongorsiyaa turan amma beeyna agarreelleedha san Oromoo tokko amma booda durillee tokko amma immoo tokko daran. Ayyi dhuguma tokkollee jettee miseensonni OPDOllee akka waan kanarratti iyyannoo galchan waan kun akka dhaabbatuuf iyyannoo galchan waan quba qabdu natti fakkaata. Gama kanaatiin gama tokkummaa Oromoo kanaatiin waa wal qabsiiste ilmaan Oromoo alaa keessaaf xiqqaa guddaaf waan dhaamtu qabda. Gartee haga fedhillee ta'u sabni sabaaf dhimma quuqamaa yoo dhugaan dhuftetti OPDO hedduu dinqisiifadhee jira sanarratti maali hedduu falmanii Oromiyaa irratti yoomillee qophiin kun hin dalagamu konsartiin kun hin dalagamu jechuudhaan gartee san dhageenne agarreelleedha si gala dhaabsiftee jirti OPDO'n konsartii Oromiyaa irratti godhamu san gonkuma dhaamsiftee jirti jechuudha si galee kanaaf san akka dhageenyetti dhaabsiftee jirti OPDO man Oromoo gartee yoomillee dhaaba keessa jiru irratti illee akka callisaan jirre agarree akka beekaa jiran argaa jirra martinuu jechuudha namni isin dura dogongorelleen amma immoo akka dogongore isaarraa deebi'aa jiru waa hedduun agarree kanaaf amma booda illee rabbi nu mara nu haa qajeelchuu saba keenya nu haa beeksisuu jedhaan. Walii gala dhaamsa ilmaan Oromoo maraaf dhaamtu carraa kanaan ilmaan Oromoo maraaf dhaamsa maalii qabda? Dhaamsi qabu gartee kun waan keessi namni Oromoo ta'e kamiyyuu gartee beekuu danda'udha dhaamsi kiyya. Oromoon si gala ammallee borillee namni isinii falmu kabiraa hin jiru kabiraa eessallee hin barbaadin yookaan gartee nabiyyiin biraa ka waa'ee Oromummaa nu barsiisu samii amma nu dhalatu si gala yoo abbaan niyyatiin namni namaan birmatu jedhanimi sila Oromoon callisuu hin qabu gartee dhadhaawanii nu laalaa jiran kanaaf tarkaanfitti aanuuf dalagatuudhaaf ammallee nu laalaa jiran jalaan callifnee deebiftee uummanni Oromoo hundi hedduu keessi kee gammadee jira akka nama dhuunfaa tokkotti hedduu gammadee jira kanaaf ammallee wanni nurraa eegamu tokko tahuu wal jaalachuu qaa ofitti banuu dhabuu gartee taree seenaa guddaa dalage gartee waan xiqqoodhaaf cabsuu dhabuu yoo nu gartee saabbaan gaafa dha'ee ormi ija balleessa jedhanii nuqaa walitti banuu baannee deemnee bakka feene san ga'uu dandeenya yoo san hin godhinitti ammoo hin beekan hedduu na dhibdi si galee wanni nurraa eegamu jaalala rabbi nu hedduutti haa uumu ammallee jaalala hin qabnaa karaa amma qabatee deemaa jiru kan uummanni Oromoo rabbiin gartee nu haa dhugoomsu nuuf haa taasisu uummanni Oromoo tokko ammallee tokko durillee tokko yoomillee tokko galatoomis hin jedhu. Gaaffiif deebii raadiyoo sagalee qeerroo waliin taasisteef hedduu si galatoomfadha. Galatoomaasinis. Jala deemtonni sirna nafxanyaa kun inni silumaayyuu sanyii warra Hussein Buneeti jedhaniis akka dhaadatan dhaga'e kana atillee dhageetti dhabda jedhee hin shakku mee kanarraa maaltu sitti dhaga'ame siinii atis immoo maal jettee deebisteef mee? Hussein Bunee sanyii Oromooti anammoo sanyii Hussein Buneeti si galee Hussein Bunee anaaf eessuma Jamaal Shamamannuur anaaf abbaadha si gala
duruma tura ganti kenna qabsoo ammallee oromoo marraa dhalanii isaanillee mar oromoo marraa dhalanii oromoo marraa dhalatanii oromoo isaanitti taree nurra amamuunis tare waan gartee adeemsa si gala ammallee kaayoo gartee yookaan gartee ganti kenna nutti kennisan gartee fiixa baafnu malee hin dhiifnu dhumnee tarra malee nulleen. Qabxii takka gaaffii deebii kana keessa naa tuqte kunis waldee baaqee lama Teediroos Kaasahuun kun dhimma sirna nafxanyummaa faarsu akka qopheessee jiru dhaamte kanaaf deebisa itti qophoofte moo usteet? Dhugaa naayyuu bilbilan istuudiyoo marraayyuu naa bilbilanii wallee kaan hojjettee jirtaa miti wallee san hojjettee amma immoo waan biraati beeki naan jennaan yeroo yoo waa'ee Milikteediin dalage san waa'ee Minilikiin dhiisii sirba san deebisee waa'ee majaalalaatiinu Milikteediin sirba san galgala sa'a tokkotti gadhiisee awwata sa'a lamaa gadhiisee jira kana beekaa jedhanii kan deebisee ijoo warra istuudiyoo illee fi uummata san warraan dhaga'een beeku gartee hundaa jechuu. Okay. Akkasitti deebisee fi egaa yoo inni gadhiisinu gadhiisuun dadhabnu hojjadhee jiralleedha ammallee deebii jeedaluma isaatiin kennuuf hin danda'an ammallee ammoo si galaa. Hayyee hedduu galatoomisi jedha. Barruu loomii jedhamtu irratti kan sanbata xiqqaa torbanitti al takka gadhiifamtu irratti Oromoon harki 90 qotee bulaadha. Qotee bulaan immoo qotee bulaan Oromoo kun humna itti bitatee biiraa baddallee kana itti humna dhugullee hin qabu jedhanii maxxansa. Sanillee kunillee ammas gaduma dhiibuu kani. Ati kanarra maaltu si dhagame qotee bulaas ta'u barataas ta'u barsiisaas ta'u kunillee harki 90 sun qotee bulaa ta'uu isaan ragaa qabatamaa qabaatan nullaa hin beeknu. Sanirraa ati yaada maalii deebistaame yaa maal si dhagame si? Dhugaa bar nama lafa qabutu qotataa bara wala. Seekkasii misi nama lafa qabuyyuu qotataa bar lafa qabnaa qotanne nuyi. Dhugaa sitti waan ajaa'iba natti ta'u jara tana halkan takka waan hin geenne keessatti nafxanyaa si galee nafxanyaa nu qawween osoo hin ta'in bar qawween osoo hin ta'in akkanumattuu isaan miidhuu dandeenya. Waan kamiinuu osoo hin ta'in si galee akkanatu isaan miidhuu dandeenya waan takka qofaan waan ajaa'iba natti ta'u isaaniif irratti hin beekne jira. Isoo gabareen kenna guyyaa takka qamadii gabayaa baasuu dhaabe xaafii gabayaa baasuu dhaabe gurguruu dhaabee tuulatee taa'e nafxanyaan sabaattiin jedhan gartee gara gadiitiin itti isaan gartee maal jedhee maqaa uummanni Oromoo hin beeka borganama isoo gabayaa uummanni Oromoo midhaan baasuu dhaabe isoo borganama uummanni Oromoo midhaan gabaa baasuu dhaabe hirima biyyattiitu an hin beeku gara fuulduratti waan ta'uu dandeettu kana jedhan kanaaf gabaree jechuun isaanii nan quuqu nama lafa qabuyyuu qotata yoo isaan barbaadan gabayaa baasuu dhaabne illee isaan garsiisuu dandeenya nuyi beelaan isaan fidnee garsiisuu dandeenya si gala kanaaf sun nan quuqu namni haguma beeku haasawaa. Hedduu galatooma obboleessa koo. Galatoomaa isinis hedduu isin galatoomfadha. Iyya saba isaanii iyyaa jiru boo'icha saba isaanii booyaa jiru of tuulummaa diinaa jalaa dhodhoosaa jiru summii diinni facaasu fashaleessaa jiru. Duris ta'e har'a weellistoonni Oromoo waa'ee bilisummaa uummata isaanii callisanii hin beekanii. Haa ta'uutii yeroo ammaa immoo isa yeroo kamiiyyuu caalaa haala oowwaa fi onnachiisaa taheen qabsoo finiinsuu irratti argamu. Haalli kunis Teedii Afroo dabalatee ilmaan nafxanyootaa mara naasisee jira. Qabsoon duula artistoota ilmaan nafxanyichaa Minilikii fi artistoota Oromoo jidduutti jalqabame kun gara uummataattis gadi bu'aa jira. Haaluma kanaan deeggartoota Teedii Afroo fi deeggartoota Shukrii Jamal jidduutti bakka garagaraatti uummanni walitti garagalee wal gobaa jira. Qabsichi ifatti kallattiisaa jijjiiraa jira. Weellistoonni Oromoo ammoo duula ilmaan nafxanyaa kanaaf otoo hin jilbeeffatin
kunoo tokkummaan isaanii daran jabaatee sagalee tokkoon kabaja saba isaanii falmuu irratti argamu. Weellisaa hangaftichaa fi akkaan jaalatamaa beekamaa kan ta'e Qamar Yusufis kunoo qabsoo uummata isaatti makamuun muuziqaa gochaa nafxanyicha Minilikiin balaaleffatu gadi lakkiseera. Kanaan otoo hin dhaabbatin weellistoonni Oromoo hangaftoonnii fi dargaggoo kanaan otoo hin dhaabbatin weellistoonni Oromoo hangafoonnii fi dargaggoo jaalatamoon hedduun shamarran dabalatee qabsoo uummata isaaniitti makamaniiru. Ilmaan Minilikii fi wayyaanonni ammoo bifa garagaraan haxxummaa irratti fudhachuuf artistoota keenya kana doorsisaa jiru. Uummanni Oromoo kan biyya keessaa fi alaa hundi bakka jirutti kana beekee eeggannoo fi tumsa barbaachisaa ta'e hunda gochuu akka qabu gamanumaan dhaammachaa nutis gara fuula duraa jala adeemnee hordofnee dhimma kana akka isiniif gabaasnu gama keenyaan wa'aadaa galla. Isinis uummanni keenya keessaafuu kan biyya keessaa godinootaa fi aanaalee Oromiyaa hunduu carraa argame hundatti dhimma bahuun walleelee warraaqsaa kana sodaa tokko malee bakka hundatti banuun dhaggeeffachuu fi diina rifachiisuu qabdu. Haala jiru hundaa dammaqinsaan hordofuun diina irratti tarkaanfii fudhachuun uummanni Oromoo artistoota Oromoof gaachana tahuu qaba. Injifannoo ummata Oromoof. Uummanni Oromoos kan biyya keessaa fi alaa guddaa fi xinnaa otoo hin jenne hunduu har'a muuziqaa Shukrii Jamaal kanatti sagalee isaa waan dhageessiseef guddaa gammadeera. Tokkummaanis wajjin weellisaa jira. Uummanni Oromoo akka wayyaanotaa fi ilmaan Minilik kanatti miidiyaa homaatu harkaa waan hin qabneef carraan inni ittiin sagalee isaa dhagahuu danda'uu fi dhageessisuu danda'u tokkicha bobbaa muuziqaan qofadha. Haa ta'uti wayyaanonnis kana waan beekaniif har'a manneen muuziqaa Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti heddummaachaa dhufan hundaa cufaniiru. Kaan ammoo sababa daandii baaburaa jedhuun diiganiiru. Kanneen cufamanii dhabamanii fi diigaman keessaa mana muuziqaa Abbaa Gadaa, mana muuziqaa Madda Walaabuu, mana muuziqaa Finfinnee, mana muuziqaa Kiilolee, mana muuziqaa Booranaa fi Baarentoo yookaan Biituu, mana muuziqaa Birraa Afranqalloo, mana muuziqaa Bilisummaa, mana muuziqaa Tokkummaa, mana muuziqaa Burqaa Seenaa, mana muuziqaa Makkoobilii, mana muuziqaa Abbaa Jifaarii fi mana muuziqaa Oromiyaa faa kaan cufanii kaan diiganiiru. Haa ta'uuti har'as weellistoonni Oromoo otoo gochaa wayyaanotaa kanaaf harka hin kennin qabsoo uummata isaanii cinaa dhaabbatanii hinumaatuu dura bu'anii diina wajjin morma wal qabaa jiru. Teknoolojii garagaraatti gargaaramuun sagalee uummata isaanii ol fuudhanii dhageessisaa jiru. Qophiin keenya walii gala kan har'aa kanumaan raawwata. Injifannoo uummata Oromoo. Gadaan Gadaa Bilisummaati. Sagalee Qeerroo.